Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN wajjin ta'uudhaan isin biraan geenyudha. Amma irraa kaafnee oduulee godinaalee irraa nu qaqqabanii fi qophiilee lama wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti sagantaa poolisii Oromiyaa daawwachaa nu wajjin tura. Istiidiyoo irraa hanga xumura qophii keenyaatti sagantaa beeksisaa kan isin wajjin turu ana Himad Garaaddaati. Oduulee godinaalee irraa nu qaqqabaniif miiltoon koo Girmaa Magarsaa na biratti argama. Mee Girmaa oduuleen keenya irraa maal irratti xiyyeeffatu? Tole, Ahmed Galatoomii oduun poolisii guyyaa irraa kolleejjiin poolisii Oromiyaa tibbana bu'uuraalee misoomaa ijaarsaa ture eebbisiiseetidha kan inni ture. Kana malees immoo qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa tibbana biqiltuu duulaan dhaabaniitidha kan isaan jiranii. Akkasumas waajjirri sagantaa fooyya'insa sirnaaqaa Oromiyaa dambiileewwan adda addaa irratti wixinee qopheessuudhaan qooda fudhattoota wajjin mari'ateera. Kanaafi kanneen biroo oduu poolisii keessatti qindeeffanneera. Ulfaadhu Girmaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuleen keenya kana fakkaatu. Kana malee ammoo qophiilee keenya har'aatiin jechuudha. Namoonni tokko tokko otoo beekanis ta'e otoo hin beekin yakka yemmuu raawwatan ni mul'atu. Keessumattuu yakki maatii harka qalleeyyii irratti tibba kana raawwatamee ture. Kanarrattis gara godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti isin geessifne murtee seeraa akkamii argate waan jedhu irratti waan qopheeffanne qabna. Kana malee ammoo qophii keenya isa lammaffaatiin ashaaraa magariisaa mirkaneessuudhaaf akka biyyaatti qabame jechuudha. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaas gahee mataa isaa bahachaa kan jirudha. Ashaaraa magariisaa galmaan ga'uu keessatti tibbana qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo Laga Daadhiitti biqiltuuwwan gosa garaagaraa dhaabaniiru. Kanneen wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Akkuma jalqaba irraa isiniif kaase miiltoon koo Girmaa Magarsaa oduulee godinaalee irraa nu qaqqaban erga isin biraan ga'een booda anaan gara boodaa walitti deebina. Sagantaa poolisii Oromiyaa daawwachaa nu wajjin tura. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii yeroo kanaaf jennee qabannee dhiyaanneerra jalqaba irratti oduu ijoom. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsisaa ture bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbisiise. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa duulaan biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Amma oduu bal'inaan ani Girmaa Magarsaatiin. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsisaa ture bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbisiise. Bilisee bayyana. Kolleejiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsaa tureen biiroo dabalataa mana barumsaa bu'uura boruu fi siidaa gootichaa Koroneel Abdiisaa Aagaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee bakka qondaaltonni olaanoo argamanitti eebbise. Sabni goota hin qabne saba seenaa hin qabne kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Koroneel Abdiisaan Aagaa goota Oromiyaa qofa osoo hin taane goota addunyaattis jedhan. Koroneel Abdiisaan goota Itoophiyaa keessatti qofa faashizimiidhaan waraane miti. Goota addunyaa irratti faashizimii waraane. Awurooppaatti qabsoo farra faashizimii qindeessee namoota baay'ee of jala hiriirsee biyyoota baay'ee keessatti nama waraanedha. Nama bilisummaa dhala namaatiif qabsaa'edha. Abdiisaa Aagaan goota Oromoo miti. Abdiisaa Aagaan goota Itoophiyaa miti. Abdiisaa Aagaan goota addunyaati. Addunyaa irratti nama faashizimii waraane. Biyyi goota ishee hin kabajne goota biraa qabaachuu hin dandeessu. Koroneel Abdiisaa Aagaa walqixxummaa dhala namaa kan qabsaa'e waan ta'eef miseensonni poolisiis gootummaa Abdiisaa Aagaa fudhachuun hojii olaantummaa seeraa kana irratti ciminaan akka hojjetanis dhaamaniiru. Biyyi immoo goota ishee hin kabajne goota biraa qabaachuu hin dandeessu. Biyyi kun hamma har'aatti biyyi Itoophiyaa Abdiisaa Aagaa kabajuu dhabuushii of kabajuu dhabuushiiti. Abdiisaa Aagaan walqixxummaa fi bilisummaa dhala namaa hundaaf qabsaa'ee qabsoofsisee hoogganee injifannoo fidee addunyaa irratti nama beekamtii olaanaa qabu. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii fedhii fi kaka'umsaa mataa isaaniitiin miindaa isaanii irraa kutuun mana barumsaa bu'uura boruu kan ijaarsan ta'us Daariktarri olaanaa kolleejii poolisii Oromiyaa Koomishinar Gargaaraa Tolchaa Magarsaa himaniiru. Hawaasa naannoo isaa jiru sadarkaan itti deeggaruu danda'u
tokko mana barumsaa ijaaranii gumaachuudha. Miseensi kolleejjii poolisii Oromiyaa kan Sanqallee, Awaash fi Bulbulaa mari'annee mindaa isaaniitirraa kutanii mana barumsaa kana akka ijaarru yoo taasisu qarshii qofa miti humnaan manni barumsaa kun kan ijaarame kontiraaktaratti kenninee miti hojjettoota yookaan konistirakshinii irra warri hojjetan poolisii keessa warri jiran nama humnaa qaxaruudhaan qofa kan ofuma keenya ijaarree gumaachuu dandeenya jechuudha. Oolmaa daa'immanii bu'uura boruu ganda malkaa daamaa keessatti ijaarsisee guyyaa irraa kana eebbaaf qopheessee jira. Kaayyoon kana akkuma beekamu poolisiin naannoo Oromiyaa ergamni isaa inni guddaan nagaa fi tasgabbii naannoo Oromiyaa kabachiisuu yoo ta'u, ergama isaa kana maddiitti immoo hawaasa kiyya waan qaburraa gargaaruun qaba jechuudhaan mindaa isaaniitirraa qondaaltonnii fi miseensonni kolleejjii poolisii Oromiyaa akkasumas hojjettoonni siivilii kolleejjii poolisii Oromiyaa waan qaban irraa kutuudhaan guyyaa irraa kana mana barumsaa kana ijaarsisanii eebbaaf qopheessaniiru. Manni barumsaa ijaarame kunis daa'imman egeree boruu qaruun guddina biyyaatiif shoora olaanaa kan ba'u ta'uu himaniiru. Walitti dhufeenyi uummataaf fi poolisii cimee fakkeenya ta'ee hawaasni illee poolisii cinaa hiriiree nageenya isaa kabachiisuu keessatti gahee isarraa eegamu taphachuu danda'a jechuudha. Harka qalleeyyii hedduutu keessa jira. Zan ijoollee isaanii barsiisuu dadhabuudhaan namni barachuu odoo qabu daa'imni odoo barachuudhaaf carraa argachuu qabdu carraa kana waan dhabaa jirtuuf odeeffannoo kana waan bira geenyeef dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennine hawaasni achumatti ijoollee isaa barsiifatee. Hawaasni naannoo kanaa keessattuu abbaa carraati. Akkuma atuu jettee kanaan dura daandii fagoo deemanii mana barumsaa fagootti xaarii guddaa jira, baasii guddaa jira, lukaanillee dadhabuutu jira. Sanarraa hambisee dhaloota boruu qaruun dhaloota boruu barsiisuun biyyaaf bu'aa buusudha waan ta'eef ergama keenya maddiitti mana barumsaa kana ijaarsisuun hawaasa keenya kan waan kaffalee mana barnootaa dhuunfatti barsiisuu hin dandeenye sanirraa isteeppii tokkicha waa gargaaruu akka dandeenyu agarsiisuudhaaf. Hawaasnis mana barumsaa kanaa akka qabeenya isaatti kunuunsuun gahee isaanii bahachuu akka qabanis dhaamaniiru. Inni guddaan barumsa kana kolleejiin akkaataa kanaatiin ijaaree too amma eebbaaf qaqqabsiisee jira. Kan kunuunfatus kan eeggatus isaanii jechuudha. Inni guddaan wantoota mana barumsaa kana miidhuu danda'an nageenya mana barumsaa kanaa qaamota nageenyaa naannoo wajjin ta'aniitoo akkaataa isaan ittiin eeggataniitoo kabajuu qaban yookaan immoo deeggarsa adda addaatiin illee qaama nageenyaa kana wajjin illee ta'aniitoo akkaataa itti hojjechuu qaban dhaamsa guddaan dabarsaaf jechuudha. Qaamoleen hawaasaa dubbifne tokko manni barumsaa bu'uura boruu naannoo isaaniitti ijaaramuu isaatti kan gammadan ta'uu dubbataniiru. Kanaan dura manni barumsaa naannoo kanatti hin jiru ture. Egaa kolleejjii poolisii Oromiyaa dhugaatti uummata eeguun cinaatti immoo hojii misoomaa keessumaayyuu ganda kana keessatti bu'aa guddaa waan gaarii hojjechaa jira. Kanaafuu ana gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Jiraattonni kunneenis kanaan dura daa'imman isaanii barsiifachuuf rakkachaa kan turan ta'uu eeranii kolleejiin poolisii Oromiyaa rakkoo kana waan fureef galateeffataniiru. Poolisii kolleejii Oromiyaatiin biyya eegurra dabranii biyya tiksuurra dabranii har'a daa'imman ol guddatan kan boru biyya immoo bulchuu danda'aniif biyya harkaa fuudhuu danda'an kana hundee ittoran hin jedha. Kanaaf galatoomaa. Waajjirri sagantaa fooyyeensa sirna haqaa Oromiyaa qooda fudhattoota waliin wixinee dambii qophaa'e irratti mari'atan. Ayyaantu Lammii gabaasa dabalataa qabdi. Wixinee dambii qophaa'ee mariif dhiyaate kanarratti manneen hojii sirna haqaa irratti hojjetan instituushinii leenjii qaamolee seeraa Oromiyaa, mana murtii waliigalaa Oromiyaa, biiroo abbaa alangaa Oromiyaa, qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa, koomishinii farra malaammaltummaa Oromiyaa dambii qophaa'e kanarratti bal'inaan mari'ataniiru. Kaayyoon marii kanaas manneen hojii hundi dambii qophaa'e kanarratti wantoota sirraa'uu qaban irratti mari'achuun
sirna haqaa qulqulluu fi si'ataa ta'e uummataaf kennuuf yaadamee akka ta'e itti aanaan koomishinaraa Abbabaa Laggasaa sadarkaa itti aanaa hoogganaa biirootti hoogganaa waajjira qindeessaa sagantaa fooyya'insa sirna haqaa Oromiyaa dubbataniiru. Kamiin waa'een qaamolee haqaa kun itti cimuu danda'a waajjirri kun cimee kan jedhu irratti kaayyoo galtee fudhachuudhaaf oduu koree olaanaadhaaf dhiyaate gara qaama laallatutti ittiin darbiniin dura. Kanaaf kaayyoon waltajjii kana waajjiricha qindeessuu sirna haqaa keenya ammayyeessuu keessatti gahee qaba waan ta'eef waltajjii galtee guddaan ittiin qaamolee haqaa hirmaattota hooggantoota manneen hojii fi ogeeyyii irraa itti funaannamee qophaa'ee jechuudha. Wixinee dambii qophaa'e irratti qooda fudhattoonni wantoota sirraa'uu qabanii fi hanqina dambichi qabu irratti bal'inaan mari'ataniiru. Qaamolee haqaa jidduutti walitti hidhamiinsa qaba. Poolisiin, abbaa alangaa, mana murtii, mana sirreessaa isaan kuni bifa wal fakkaatuun yoo hin hojjetin haqa argachuun rakkisaa ta'a. Kanaaf qaamoleen kun walitti dhufanii waa'ee haqaa irratti mari'achuun dhimma isaanii irratti mari'achuun wal deeggaruun wal utubuun dhimma murteessaadha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Egaa sagantaan fooyya'insa sirna haqaa bu'aalee hedduu akka argamsiise ka'ee jira. Gama leenjitiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuutiin akkasumas gama teekinooloojiitiin loojistikii wajjin wal qabate bu'aaleen argaman hedduu lakkaa'uun danda'ama. Humna namaa horachuudhaan keessattuu gama ilqisuutiin wanti hojjetame bu'aa sagantaa kanaati jennee kaasneerra. Haa ta'u malee garuu dambii wajjin seera wajjin wal qabatee rakkoon seera akka jiru qorannoodhaan adda bahee jira. Itti waamama isaa wajjin wal qabatee rakkoon akka ture. Haa ta'uti garuu uummanni maal kaasaa jira? Kenniisa tajaajilaa isaa jennu, fooyya'insa sirna haqaa isaa jennu bifa kamiin iyyuu hawaamnu yeroo ammaa kana gabaabumatti haqi horiidhaan gurguramaa jira erga jedhamee jala sararame tuttureera bubbuleera jechuudha. Haa ta'uti bara kana immoo itti cimeeti jira jechuudha. Kanaaf iddootti nuni rakkoo keenya hiikkachuu dandeenyu inni guddaan iddoo kanatti ennee ilaallachuudha akka qaamolee haqaatti iddoo murteessaadha wanna jedhamu kaasuufanii. Egaa iddoo tokko tokkotti haqi horiidhaan gurgurama kan jedhamu kun kan qo'annoodhaan mirkanaa'u ta'uus yoo baatu argisiistuun biyya keenya keessa jiru haqa jechuun qaamolee haqaa qofaan kan mirkanaa'u miti jechuudha. Qaamolee hundaatiin kan mirkanaa'u hundumtuu gahee keessaa kan qabu ragaa sobaa kennuun wantoota adda addaatiin iddoon itti haqi hin jallanne hin jiru jechuudha. Wixineen dambii sirna haqaa qophaa'e kun rakkoo waloo seektara haqaa keessaa kan furu ta'uu qabaa jedhan hirmaattonni marichaa. Qaamolee mootummaa biroo waliin wal hubannee qaamoleen kun maal hojjeta akkamitti hojjeta kan wal hubachuun kan eegalame edda koreen sagantaa fooyya'insa sirna haqaa kun eegalame faayidaan isaa ni calqabaachee eegala maal hojjeta akkamitti hojjeta jedhanii wal hubachaa deemuun mataan isaa wal deeggaruuf illee wal bira dhaabbachuuf illee iddoo hanqina isa tokko guutuuf illee bu'aa guddaa buusee jira jechuudha. Walitti dhufanii waliin mari'achuun qindoomanii hojjechuun dubbiisa olaanaadha innee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhimmichi dhimma murteessaadha jedhamee dhimma yeroo jedhamee namni waajjira kana qindeessus hojii kana qindeessus itti xiyyeeffate gara mootummaattis dhiyeessee mootummaanis amanee dambiin kun akka irra deebi'amee ilaallamu kallattii kaa'uu isaaniifidha jechuudha nan galateeffadha jechuu kanan barbaade. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa duulaan ashaara magariisaa dhaaban. Gabaasa Lissaanuu Mirreessaaf Ahmed Garaaddaa. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa aanaa sabbataa hawaas gaara dabal irratti biqiltuu gosa garaagaraa 3,000 ol dhaaban. Guyyaa irraa kana sagantaa baheen yoo xiqqaatee biqiltuu 3,000 ol dhaabuudhaaf karoorfanne. Kanaaf biqiltuu kana dhaabnee galuu otoo hin taane biqiltuu kana seera tokkoffaa seeraan dhaabuu qabna. Lammata immoo kunuunsuu qabna waan ta'eef akka carraa ta'ee barreewwan darban keessa biqiltuu hedduudha dhaabne biqiltuuwwan hedduun dhaabbatan kun yoo xiqqaate parsantii 90 ol sirriitti qabatanii yeroo ammaa kana ijaanis argamaa jira waan ta'eef isa kanas dhaabnee galuu otoo hin taane jidduudhaan dhufnee kotkotuu kunuunsuu. Sirna dhaabbii biqiltuu kanarratti komishinara itti aanaa fi itti gaafatamaan bulchiinsaa fi loojistikii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa komishinara gargaaraa Muhammad Ahimad hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun cinatti biqiltuu dhaabuun faayidaa guddaa akka qabu himaniiru. Ashaaraan magariisaa calqabame kaasee
miseensi keenya istaafii godinaa irraa kaasee amma gadiitti hojii nageenya tasgabbeessuu cinaatti hojiiwwan biroo irrattis hirmaataa turuun isaanii yaadatama. Hojii nageenyaa qofa odoo hin ta'in hojii ashaaraa magariisaa dabalatee hojiiwwan hedduu hojjechaa turuun keenya yaadatama. Akkuma beekamu erga mootummaan federaalaa keessattuu muummicha ministeeraatiin karoorri ashaaraa magariisaa bahee hojiirra oole kaasee waggaa waggaan miseensi keenya istaafii koomishinii poolisii oromiyaa irraa kaasee hamma gadiitti naannoo kanarratti hojii boonsaa hojjetee jira. Dhiqama biyyee fi faalama qilleensaa to'achuuf gaheen biqiltuu olaanaa waan ta'eef ciminaan kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Fakkeenyumaaf bonni dheerachuun lolaan sababa biqiltuun haphachaa deemuun lolaan baay'achuun beelli baay'achuun hojii nageenyaa irratti rakkoo fida waan ta'eef nutillee akkuma mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffatee itti deemaa jiru nutillee hojii keenya cinaan gahee keenya bahannee biqiltuu sirritti dhaabuun kunuunsuun gahee keenya bahuun barbaachisaa ta'a. Biqiltuun bara darbe dhaabbates harka 80 ol kan qabate ta'uu fi bara kanas qajeelchi muummee poolisii oromiyaa biqiltuuwwan gosa garaagaraa dhaabuun gahee isaa bahataa jira. Waggaa darbes isa duras kan dhaabamee jiru akka qajeelcha muummee poolisii oromiyaatti guutumaan guutuutti parsantiin ol'aanan kan qabate amma sadarkaa bareedaarra jira yoo ilaaltan kuni poolisiin dhaabee qofa miti kan biraa deebi'u kan agarsiisu jechuudha. Ammas isaarra dhaabne kanas dhaabnee biraa deebi'u qofa osoo hin taane deebinee ilaallee kunuunsinee sa'aatii bishaan hin argannetti hamma danda'ametti bishaan akka inni argatu goone bakka silaa barbaadame saniin ga'uu akka qabnu kuni dhaabuu qofa miti. Bakkaan ga'uunis dirqamadha. Duula ashaaraa magariisaa akka biyyaattis ta'ee akka naannootti biqiltuu biliyoona 6 ol dhaabuuf karoorfame keessatti gahee isaanii bahataa kan jiran ta'uu qondaaltonnii fi miseensonni poolisii qajeelcha muummee poolisii oromiyaa himaniiru. Mootummaan naannoo keenyaas ta'ee mootummaan federaalaa keessattuu karoora muummicha ministeeraa keenyaan qabameen nutis qaamoleen nageenyaa akkuma hojii nageenyaaf tasgabbii ummataa eeguun cinatti hojii kanarratti hirmaannee gumaacha keenya bahuun dirqama waan ta'eef keessattuu biqiltuun yoo dafanii bosona bakka manca'etti bakka hin buusne akkuma dhalli namaa bakka wal bu'aa deemu biqiltuun illee bakka wal bu'aa yoo hin deemne jireenya dhala namaa fi uumamaan illee rabbiinis gaafa uumu wal cinaa uume waan ta'eef faayidaan guddaan nuti bosonarraa argannu olaanaa waan ta'eef nu qofaa miti wanni lubbuu qabu hundi bosonarraa biqiltuu dhaabatu kanarraa yoo inni guddatee bosonatti jijjiirame bu'aa olaanaa argata waan ta'e. Ashaaraa magariisa lafa qabsiisuudhaan uummata naannoo kanaaf akkuma agartu bifa bareedaadhaan wal qindeessee waggoota lamaan darban kanas waggaa darbes akkuma kaasne biqiltuu waggaa darbee dhaabaa turre ammas itti ilaalle baay'ee keessi keenyatti nu gammadaa ture. Itti dabalataa yeroo ammaa kanas ashaaraa magariisa kana uummata waliin ta'uudhaan dargaggoo naannoo waliin jaarsa naannoo waliin ta'uudhaan ashaaraa kana lafa qabsiisuudhaan akka koomishinii poolisii oromiyaatti dhufnee naannoo kana irratti argamaa kan jirudha. Kanaaf gara fuula duraattis ta'e ammaaf biqiltuun kun lafa qabatee naannoon kun magariisa ta'e gaafa bareedu jireenya hawwataa ijaan waan namatti tolu. Jiraattonni dubbisnes biqiltuu kanaan dura dhaabbatee guddate akka fakkeenyaatti ilaaluun bu'aa argame kana kunuunsuu himanii gara fuula duraattis biqiltuu dhaabbate horii irraa eeguun kunuunsa barbaachisaa akka godhanis dubbataniiru. Egaa erga biqiltuun kun gaara kanarratti dhaabbate duraanirra bishaan hin jiru ture. Bishaan baay'ee dheebachaa jira. Ergas karaa lafa riqatii golbaatiin bishaan burqaa jira. Ergas biqiltuun of jalatti marga qabatee bishaan irree of jalatti qabatee ergas irree waa baay'ee argine jechuu barbaadetananii ani baay'ee na gammachiise jechuu barbaade.
Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti namoonni sarara hadiida baaburaa hatan eeruu hawaasa naannichaa qaamolee nageenyaaf kennaniin to'ataman. Araarso Muhammad. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti halkan dawoo godhachuun sibiila hadiida baaburaa kan durii lafa keessaa hiikuun namoota gurguruuf yaalan 19 fi sibiilota 2100 to'achuu Daayiriktarri ittaanaa waajjira poolisii aanaa mi'eessoo saajin olaanaa Ahmaddiin Kadir ibsaniiru. Yakka qabeenya irratti raawwataman namni 19 to'atamee jira. Namoota 19 kan to'atamanii sibiila baaburaa gurguddaa dheeraa kana buloon isaa hiikuudhaan sibiila baaburaa dheeraa kana buloon isaa hiikuudhaan toora yoo xiqqaate sibiila dheeraa kana firii 2100 hiikanii dhoksanii mana isaanii dhuunfaatti awwaaluudhaan boolla qotanii lafaan ooyiruu yookaan lafa maansaa keessatti dhoksuudhaan bifa adda addaatiin akkasitti dhoksanii bakka isaan gurguruuf yaalii godhan. Diiviziniin nageenya naannoo mirkaneessuu aanichaa saajin olaanaa Mangistuu Mandooyyoo gocha hannaa kana saaxiluu fi to'achuu keessatti deeggarsa hawaasni gochaa tureef galateeffataniiru. Sibiila kana yeroo to'annu hawaasni nu deeggaraa ture. Naannoo daandii irraa baay'ee fagaataa ture. Hawaasatu ceekuudhaan nu baadhateetiin gara daandiitti nu baasee konkolaataa irratti nu fe'aa ture. Kanaaf asumaan hawaasa kana galatoomaa jechuu barbaada. Fuula duraaf ammoo hawaasni kun bu'uuraalee misoomaa irratti qaama bobba'u kana wal gorsuudhaan akka lammata hojii akkanaa kanatti hin deebine akka wal gorsu asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Namoonni gocha kanaan shakkaman dubbifnee tokko tokko gocha isaaniitti gaabbuun hawaasni nu duubatti hafan eeguu qabu jechuun dubbataniiru. Wanti kun sirrii miti kun kan galaafate dhiifamuu qabaa qabeenya mootummaati. Eenyu fayyadaa eeguu qabna. Dogongorree keenya rabbiin dogongorse. Kanaafuu warri firraa ifi eeguu qabaa. Kafulatees mangistii haa galu. Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Koomaandar Kaasaayee Nagaash godinni Harargee Lixaa godina nagayaa fi tasgabbii qabu akka ta'e kaasuun yeroo ammaa kana garuu yakka hannaa hadiida baaburaa aanaa mi'eessoo fi gumbii bordottee keessatti mul'achaa jiruun namoota yakka hannaa kana raawwatanii fi sibiilota hedduu to'annaa jala oolchuun galmee irratti qulqulleessaa jiraachuu ibsaniiru. Hanna kana wajjin namoonni shakkaman naannoo aanaa mi'eessootti namni 19 to'annaa jala oolee jira. Sibiila baay'inaanis yoo ilaaltu hadiida baaburaa kan ittiin diriire kun gara 2100 bakka kuufamees bakka adda addaa dhoksaniis qaama shakkame kana wajjiniin sadarkaa aanaa mi'eessootti to'annaa jala oolee yeroo ammaa kana galmeen isaa qulqullaa'aa jira. Lammaffaa aanaa gumbii bordoddeettis bifuma saniin gara nama 12 amma ammaatitti to'annaa jala oolee jira. Lammaffaa akkasuma sibiilli hedduun qabamee waajjira poolisiitti galii ta'ee jira. Kana malees yakki bu'uuraalee misoomaa irratti yoo raawwatame kan miidhamu uummata waan ta'eef hawaasni keenyas kana hubachuun eegumsa bu'uuraalee misoomaa akka cimsuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Namoonni hanna akkasii kana keessatti bobba'an olaantummaan seeraa akka kabajamuu danda'u galmeen gareen qorannaa galmee kana karaa cimina qabuun qulqulleessee seeratti yeroo gabaabaa keessa dhiheessee namni hanna kanaafuuf qopheessee jirus akka irraa barachuu danda'u. Dhimma bu'uura misoomaa kanarratti miidhaa dhufu kan miidhamus hawaasa biyya kanaa waan ta'eedhaaf hawaasni biyya kanaa nu cinaa hiriiree bu'uura misoomaa kana abbummaadhaan itti gaafatamaa fudhatee akka inni eeguu danda'u. Hattoota amma dhimma kanarratti bobba'anii rakkoo uumaa jiran kanas saaxilanii kennanii seeratti dhiyaachuu akka isaan danda'an hojiin toora kanaan hojjetamaa jiru hojii bal'aa ta'uu isaati. Balaa tiraafikaa xiqqeessuu keessatti gaheen qooda fudhattootaa olaanaa ta'uun himameera. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti duulli hubannoo hawaasaa cimsu kennameera. Gabaasa Lissaanuu Mirreessaaf Muhammad Kadar. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti sosochiin nageenya tiraafikaa dhaadannoo namni kamiyyuu sababa kootiin du'uu hin qabu jedhuun kabajameera. Kaayyoon sosochii nageenya tiraafikaa kanaas balaa tiraafikaa akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyatti yaaddessaa ta'aa dhufe kana xiqqeessuuf yaadamee kan qophaa'edha jedhu. Sosochii nageenya tiraafikaa taasifame kana irratti gabaasa dhiyaateen balaan tiraafikaa kan bara darbee irratti xiqqaachuu itti gaafatamaan ejensii geejjiba magaalaa Buraayyuu obbo Kumaa Hundee himaniiru. Kana malees manneen barnootaa, manneen amantaa fi iddoowwan afooshatti barumsa hubannoo uumuu kennaa kan jiran ta'uu obbo Kumarraan dubbataniiru. Manneen barnootaa irratti iddoo amantaatti qaamolee adda addaa iddoo uummanni baay'atutti hubannoo uumuurra kan ka'e balaan kan xiqqaate ta'uu isaati. Ka'umsi yeroo baay'ee ka'umsa balaa ta'ee kan jiru inni guddaan ga'umsa fi naamusa konkolaachisummaati.
Kunis yeroo baay'ee sababa balaa qaqqabsu keessa iddoo olaanaa kan qabu kanaaf kanas fooyyessuudhaaf amma to'annoo daandii qulqullina qabu haala itti fufiinsa qabuun cimsuu fi to'attoonni nageenya tiraafikaa fi ejensiin geejjibaa magaalaa Burraayyuu dubbifne tokko tokkos balaa tiraafikaa yeroo yeroon gahaa jiru xiqqeessuuf hawaasa waliin qindaa'uun hojjechaa kan jiran ta'uu ibsaniiru. Kaayyoon keenya akka balaa hir'isuudha waan ta'eef akkuma argitan xumura raawwii hoggaa keenyatti akkasumas barattoota tiraafikaa barattoota gumii tiraafikaa akkasumas ispoortii akkasumas fardaan akkasumas jaarsa biyyaa haadha siinqee hooggansoonni magaala kanaa fi qaamni milishaa qaamni poolisii gahee hunda to'annaa gaggeeffamu kan abbaa taayitaa geejjibaa qofa osoo hin ta'in yookiin qajeelcha poolisii qofa osoo hin ta'in raawwiin kunan hojjetame gahee nama hundaatiin karra. Kaayyoon isaa inni guddaan tokko namni fayyummaa isaa eeggachuudhaaf sochii miilaa taasisuun isarraa eegama. Keessumaa magaalota keessatti namni yeroo baay'ee yookaan uummanni keenya yeroo baay'ee taaksiiwwan garaagaraatti fayyadamuu barbaada. Iddooma yookaan dhiyootti qabu ariitii kan hin qabne taaksii fi waan garaagaraa kanatti fayyadamuu barbaada. Isa kana irraa bilisa ta'ee miila isaatiin socho'uudhaan baasii isaas qusachuu akka qabu yeroo isaas qusachuu akka danda'uu fi fayyummaan isaas eegamuu akka danda'u. Balaa konkolaataa dandeettii fi naamusa konkolaachiftootatiin uumamu hambisuuf dhaabbilee konkolaachistootaa waliin xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiraachuu kantiibaan magaalaa Burraayyuu obbo Jeegnaaw Gizaawu himaniiru. Deeggarsa eejensii geejjiba Oromiyaatii fi akkasumattis Koomishinii Poolisii Oromiyaatiin deeggarsa nuuf taasisaniin magaala keenyatti kabajamee jira. Marsaa lammaffaadhaaf bara kanas magaala kanatti akka kabajamu eejensiin geejjiba Oromiyaa akkasumattis Koomishiniin Poolisii Oromiyaa carraa nuuf kennitaniif duraan dursee maqaa kootiin maqaa jiraattota magaalaa Burraayyuutiin ulfaadhaa guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Bara kanas rakkoo dhiphina daandii balaa konkolaataan mudatu furuuf hirmaannaa uummataa fi baajata mootummaatiin misooma daandii irratti hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu obbo Jeegnaaw himaniiru. Keessumattuu bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii fi kana fakkaatuun cunqurfamaa turteen yeroo dhiyoon asitti jijjiiramni biyya keenyatti erga dhufeen asitti hojiiwwan misoomaa hunda galees kallattii hundaan uummata keenya fayyadamaa taasisuu danda'anitti galuudhaan hojii hedduu hojjechaa jirti. Hojiiwwan hedduu hojjetamaa jiran keessaa tokko hojii misooma daandiiti. Daandiiwwan gurguddaan magaala keenya qaxxaamuranii magaala keenyaafis faayidaa guddaa qabanii fi lixa Oromiyaatti deeman hedduun hojjetamaa jiru. Daandiiwwan kun hirmaannaa uummataatiin qabeenya bulchiinsa magaalaatiin akkasumattis bajeta mootummaa federaalaatiin daandiiwwan hojjetamaa turanidha. Ammas daandiin hojjetamaa jira. Bara dhufuus hojiiwwan hedduun karoorfamanii hojjetamaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii yeroo kanaaf jenne son xumuriin dura al takkaarra deebuun ijoo isaanii si yaadachiisa. Kolleejjiin poolisii Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa ijaarsisaa ture bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti eebbisiise. Qondaaltonnii fi miseensonni istaafii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa duulaan biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun poolisii yeroo kanaaf jenne kanneen turan nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee poolisii hafan waliin turtii gaarii. Ahmed xumureera. Ulfaadhu Girmaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya isa jalqabaa isiniin biraan ga'uudhaaf jenna. Himatamaan Muhammad Yuunus jedhamu godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti jechuudha. Maatii harka qalleeyyii tokko irratti miidhaa kan qaqqabsiise.